Ashama akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha jirra jiru. Egaa gadda akkuma argitanitti egaa akka obboleettiin keenya darbitetti dhageeffanii jirtan. Gadda cimaadha. Abbaan akka jedhetti ani barnootaaf ergee dhugaa ishiinaaf baasaa du'a ishiinaaf baasaa akkaataatti duuta jedhee jira. Baay'ee namatti dhagayamu. Dubara jiru isaan dabarsuu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Haqa miti biyya akka haqa caalutti akkana adara ani barsiifadhe kun erga bare aduutu ana naa qabadha adaraan simbira kan wadhi tabiraan qabu dagaan galaa mara kennu. Egaa obboleen kiyya akkuma abbaan ishii dhugaa ishii naa baasaa ani barnootaaf ergadhe malee waan ishiin taate hin beekne jettee kanaafi akkasumas immoo iccitiin garaagaraa gadi bayaa jira gadi yaa'aa jira jarreen amma iccitii ishii gadi baasanii rakkoo ishiin kee jirtu waan ishiin kee jirtu akka ishiin taate warroonni odeessan yookaan haasayan dhiifama yoo dura utaallonnatti jira viidiyoo. Egaa obboleen kiyya viidiyoo akkuma argitanii jirtanitti intala koodha maaliifi majalaa kana geette anammoo waan dubbadhuun qabu dhugaa intala kiyyaa naa baasaadha jedhee jira abbaan akkuma dhageeffattanii yookaan argitanitti. Egaa dhugaa ishii rabbi haa baasuuf jennaan ka dhugaa ishii haa baasu rabbi waaqayyoon gargaaree dhugaa ishii haa baasuuf dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dhibaa baay'ee ulfaataa wanti adeemaa jiru yookaan taateen ta'amaa jiru kun biyya keenya keessatti baay'ee nama sodaachisaa baay'ee nama surura keessattuu kan ishii akkamitti of darbiteedha. Warroon nama iccitii ishii gadi baasan jedhan kun iccitii gadi baasee isa dhahee darbee isa tokkos ta'ee waan qabatamaa hin qabne yookaan waan hin argamne tokko arginee dhageenyee hin beeknu haasawu malee waan arginee yookaan dhageenye tokko hin qabnu jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf dhugaa ishii rabbiin haa baasu hanga har'aa isaan boqotan dhugaa nama ba'uun agarre yookaan taa'in agarre. ሰላም እንዴት ናችሁ? እህታችን በዚህ ብዙዎቹ ይሄዳሉ፣ ብዙዎቹ እንደምናይ ለትምህርት ነው የላኳት አከላት እኔ እንደሚመስለኝ እየተማረች ነው። ፈጣሪ ነፍስ በገነት ያኖራት እላችኋለሁ። ያው የወጣ አሁን ምስጢሩ ወጥቷል። መጀመሪያ እሱ ራሱ ጥሏት ይሆናል። እሷ ስትጻጻፍ ነበር። መጀመሪያ ለምን አላዳኗትም? እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው መጀመሪያ አሁን እሷ ባለፈችበት ህይወታ እንደዚህ አይነት ነገር ከማውጣት መጀመሪያ እሷ እያለች ለምን ይሄ ነገር አልወጣም? ምስጢሩ ምናምን እንዴት እንደዚህ እንደምትጎዳ ካወቁ ለምን አላወጡም? ለምን አላስታረቁም? ማጣላት ካለ ሰው ሲጣላ ሰው ሲናደድ የማያደርገውን አያውቅም፣ የሚያደርግ አያውቅም። ስለዚህ እነዛ ጥፋት አለባቸው። እነዛ ቢጠኑ አሁን እሷ በሞተች ተጠኑ አልተጠኑ እሷን አይመልሷትም። መጀመሪያ እሷን መጠበቅ ነበረባቸው። በጣም በሚያሳዝን አሁን ባለፈ ነፍሱ ይማርና ቤት ውስጥ ታርዳ የተገኘችው ብዙዎቹ ከአንድ ሁለትም ይበለጥ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዚህ ሚዲያ ላይ መጥቶ እኛም እናያለን እንጂ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ማናያቸው ስንት አሉ፣ ስንትና ስንት። ፈጣሪ ብቻ ወዴት እየተካሄደ እንዳለ አናቅም። በጣም ያስፈራል። እኔ በራሴ በኩል በጣም ነው የተደናገጥኩት። የባለፈ በጣም ስንቶቹ እንዴት እንደዚህ ስንት ነገር እኛ ገና ስንት ነገር የምናስብ ነን እኛ እዚህ የሰው ሀገር ላይ ሆነን ግን እንደዚህ ሲፈጠር በጣም ያስፈራል። ወዴት እየተካሄደ ነው? ወዴት እየሄድን ነው? አቤት ምን እስኪ ፈጣሪ ሆይ በቃ ይቅር ይበለን። እንዴ እኔ በቃ ግራ ግብት ይላል። እንደዚህ ወዴት እየተካሄደ እንዳለ ይገርማል። isin jedha obboleen kiyya garam akka adeemaa jiru kana mangistiin hin jiru moo biyya keessa mootummaan hin jiru moo namni tokko miidhu namni irraa heed jedhee dubbate hin jiru osoo sun adabbii jala oolee lammata akka biraatti hin deebi'u. Baay'ee rakkisaadha, baay'ee sodaachisaadha, ulfaataadha obboleeyyan kiyya. Takkuma takkaan osoo jedhu namni dhumataa jira biyyarra. Si namni hin jiru mootummichatu hin jirre moo maaltu hin jirre? wanta akkana ta'aa jiru kun kan ajjeesee kan daa'imman fixee kan kaan godhee argaa jirra.
amma mootu akkuma argitanii barreeffama bakka ishiin hin jirretti yoo duraa wayite siin jirtu ishii hin baasne yookaan ishirraa hin dubbanne amma bakka ishiin hin jirretti waa'ee dhimma ishii waan ishiin barreessiteef duraa waliin barreessaa turre jedhan kanaaf akka inni ishii miidhaa jiru kaan jechaa jiru ifa miidhaa jiraate dhoksanii har'amaa ol ba'e bakka ishiin miidhamtetti bakka ishiin baddetti bakka ishiin darbitetti eenyuuf ol baasan madaa ummatatti dhiisuuf maatitti madaa dhiisuuf barreeffamni kun ol ba'e yoo duraa maan dubbatiin maatitti maan inni maan qarqaariin maan baasiin maa walitti hin araarsiin ifa ishiin darbite maal faayidaa qaba ol ba'ee ol ba'uu baate maal godhe amma akkama abbaan jedhetti ani yoo danda'ame dhiiga ishiin baasaadha akkam akka taateen harkaa kuftee ani barnootaaf ergadhee kan jedhu jechuudha abbaan ka dubbate akkuma viidiyoo irratti dhageettanitti jechuudha dhugaa eechaa baati eenyutu baasa hangarraa kan dhumaa jiran bayanii dubbatamanii maatiin irraa barbaade akkasumatti dadhabee dhiise maatii tokkichi ol ba'ee namni abbaa kana jedheeni hin jenne wanti dubbatame tokko jira hin jiru garamtu garame garas eecha ees akkamtu akkam namni waa'ee kanarra dubbate beeka heeja akkamtu akkam jedhanii hangarraa namni dubbatame beeka dhugaa namaa hangarraa biyya keessatti badaa jirurraa takkaa dhugaan nama bayee jedhame namni sun adabbii jala oolee ajjeefame akka isa ajjeesetti hin jiru baay'ee nama sodaachisa ani gara kiyyaan baay'ee na sodaachise maatii qabnaa obboleeyyan qabnaa nuti galle itti jiraanna jennee biyya ormatti xaarataa jirra ilma argannaa waa meeqatu jiru kan jiru yoo biyya keessatti akkana kan ta'aa jiru taate jiru maal jiraatamaa amma kan ol ba'ee gara fuula miidiyoota irratti deematiin argamu kana malee kan hin argamne keessatti baay'eetu jira kan hin mul'anne kan mul'anni dhoofame meeqaatamtu jira mee kana hoo akkam godhan maalirraa dubbatta mee maal jetta mee maaluma jettaan maaluma jenna mee maal jennasi maalitti iyyita garam iyyatta maal dubbatta amma ishiin tarii ofii of darbite jedhan ofii ol darbite maaltu darbe la maalirraa kan ka'e darbamda of darbite maaltu duuba jira ka darbaa nama geessu lafan mareebu moo lollola ishiin qabdu badii ishiin qabdu yookaan akkam taate hin dhibamte hin fayyaan qabdu itti zoore kufte of darbite jechuun namni lafaa ka'ee of hin darbu kanaaf akkuma abbaan ishii jedhetti dhugaa ishii rabbi haa baasu waaqayyo haa baasuu fi jabina maatiisii xiqqaa guddaa gaarifataniif warroon amma kijiban yoo duraa eessa taran amma kijibaa jiran waraq ol baasanii bakka ishiin hin jirretti ishiitu kana nuu barreesse akkana jettee barreeffanni baay'inaan dhiyaataa jiru jaalala ichatti beekanii ishii qabachuu hin danda'anii jechoota jedhu baay'eetu barraa'ee jira yoo argitanii harta miidiyaa irra deemaa jira icitiin baay'een ol yaa'ee jira icitiin baay'een gadi ba'ee jira barreeffama atalaa dhuguu malee kan jedhu jira kan ishii walii barreessan namiidha akkana na godhe jaalala duraa ta'ee dhiiseen biraan deemu jaalala biraa maal barbaada kanuma qabadha kan jedhu fa'a barreeffamee jira jechuudha nama kana maal jettanii meesi akkam gootan eessa maa har'a baafte hagarramaan dubbatiin maa namatti hin dubbatiin jarattiin amma ol baafte kun ishii maayyuu maan baasiin maan tasgabbeessin ifa isaan wal lola qabaatan walitti dacha'a namni jiru wal arga addaan fagaateen fagaatu walitti deebi'a maa callisanii har'a maa gabbaa'edha maa gadi ba'e har'a maal haa godhaniif bakka ishiin hin jirretti ka ishiin baasi baay'ee tokko nama dhukkuba maraafu baay'ee rakkisaadha ulfaataadha gara bakka adeemaa jirru maal akka ta'aa jirru bakka namni hin jirretti burjaaja gama gamana garas waan hin ta'in waan hin dhagamin isa darbe isa akkas godhe ishee akkas akkana akkas barreeffama ka barreeffama gad lakkistilleen mana hidhatti galchuu maaf eessaa gad lakkiftee maaf barreessitee fi yoon barreessitee fi rakkoo kana keessa jirtu argites maatti callisteedha
baay'ee ulfaataadha. Maraafu akkasii baay'ee nama dhukkuba. Taateen isirra taate egaa maatii ishii haala aanaa ishii xiqqaa guddaa waan jabina haalaatuuf isiniin jedha. Egaa jajjabina tu caala mee dhugaa gar'aa bahin argine nuyi nagaan naa tura.